Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunduu uummataa nagaheen keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha amajjii 10,2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan kennu ta'aati jalqaba irratti hangafoota oduu. Hojiin Dirree Sheek Huseen hambaa addunyaa ta'e akka galmaa hojjetamaa jira. Tattaaffii Chaayinaan Taayiwaan of jalatti bulchuuf yaalaa jirtu Itoophiyaan deeggaruus Taayiwaan mormite. Walitti bu'iinsi Suudaan guyyoota 1,000 keessatti tokko sadaffaa lammiilee biyyattii buqqaatiif saaxiluu IOM ibse. Iraan mormii gaggeeffamaa jiruuf USA himachuun xalayaa UN itti barreessite. OFM dambalii gunguboo uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaabuuti amma oduu bal'inaan. Maziin Dirree Sheek Huseen hambaa addunyaa ta'e akka galmaa hojjetamaa jira. Maziin Dirree Sheek Huseen iddoowwan amantii fi seenaa Itoophiyaa keessatti argaman keessaa isa tokko. Dabalataa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Masjiidni Dirree Sheek Huseen iddoowwan amantii fi seenaan Itoophiyaa keessatti argaman keessaa isa tokko. Hawwattoonni turistii kunuunfamuudhaan dhaloota dhufuuf akka darban tattaaffiin taasifamaa jiraachuu Daayiriktarri olaantuu itti aantuu abbaa taayitaa eegumsa hambaa Itoophiyaa aadde Hiwoot Haayiluu dubbataniiru. Godina Baalee Bahaatti kan argamu Masjiidni Dirree Sheek Huseen hambaa addunyaa ta'e akka galmaa tattaaffiin taasifamaa jiraachuu aadde Hiwoot eeraniiru. Daayiriktarri olaantuu itti aantuu abbaa taayitichaa turtii EBC waliin taasisanii Masjiidni Dirree Sheek Huseen maqaa abbaa amantii Islaamaa guddicha Sheek Nuur Huseen jedhamanii moggaafame kun bakka amantii Islaamummaa durii fi beekamaa ta'uu ibsanii. Masjiidni kun ogummaa addaatiin kan ijaaramee fi hundi isaa halluu adiin kan dibame yoo ta'u fagoodhaa salphaatti mul'ata. Waggaatti yeroo lama ayyaana Mawlidaa ila Dahaa Arafaatti hordoftoonni amantichaa kumaatamaan lakkaa'aman ziyaaraaf iddoo sanatti imalu. Masjiidni Dirree Sheek Huseen bakka ga'umsa turistii gochuuf hojiin ijaarsa misooma bu'uuraalee hojjetamaa jiraachuu bulchaan godina Baalee Bahaa obbo Jaarsoo Boruu himaniiru. Tattaaffii Chaayinaan Taayiwaan of jalatti bulchuuf yaalaa jirtu Itoophiyaan deeggaruus Taayiwaan mormite. Somaalilaanditti bakka bu'aa waajjira Taayiwaan ejjennoo mootummaan Itoophiyaa tattaaffii Beejing biyyattii of jalatti tokkummeessuun bulchuuf yaalaa jirtu deeggaruu isaa balaaleffateera. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Somaalilaanditti bakka bu'aan waajjira Taayiwaan ejjennoo mootummaan Itoophiyaa tattaaffii Beejing biyyattii of jalatti tokkummeessuun bulchuuf yaalaa jirtu deeggaruu isaa balaaleffate. Waajjirri bakka bu'aa Taayiwaan kun wanti Beejing jedhaa jirtu soba kan jedhe yoo ta'u Itoophiyaanis qaama taate soba kanaa ta'uun kan nama gaabbisiisudha jedhe. Ibsi deebii Taayiwaan kun kan dhagahame erga ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waang Yi aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin amajjii 7 hanga amajjii 9 2026 marii gaggeessuun booda ibsa waloo taasifame hordofeeti. Ibsa kana irratti Itoophiyaan imaammata Chaayinaa tokko taasisuu cimsitee deeggaruu isii irra deebi'uun mirkaneessite. Taayiwaan qaama biyya Chaayinaa akka taatuu fi mootummaa Rippaabilika Uummata Chaayinaa qofa daangaa Chaayinaa guutuu kan bakka bu'u ta'uu kan deeggartu ta'uu ibsite. Akka waajjira Taayiwaan kanaatti Rippaabilika Chaayinaa fi Rippaabilikni Uummata Chaayinaa qaama walii miti. Dabalees labsiin gamtaa mootummootaa 2758 akka ibsa eerame kanaatti Rippaabilika Uummata Chaayinaa bakka bu'u wanti jedhame eerames hin jiru jedhee jira. Itti fufees Itoophiyaan jaamsumaan karaa Chaayinaan jettu hordofuu akka dhiiftuu fi taate naannichatti rakkoo nagaa ta'uu dhaadessuurraa akka dhaabbattu gaafateera. Akka ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaatti biyyoonni lamaan hojii walta'iinsa dameewwan akka diinagdee, daldala, bu'uuraalee misoomaa, anniisaa geejjibaa fi haqaa cimsuuf walii galaniiru. Dameewwan haaraa akka daldala elektirooniksii, diinagdee dijitaalaa, hubannoo namtolchee keessatti walta'iinsaan hojjechuuf mari'ataniiru. Kana malees dhimmoota hubannoo wal jijjiiruu gama aadaa barnootaaf hariiroo uummata guddisuuf addatti bara 2026 hariiroo uummata Chaayinaa fi Afrikaa gaggeessuuf walii galaniiru. Ibsi waliigalaa kun akka ifamsetti Chaayinaa milkaa'ina misooma biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo dhiyoo hojjetamaa jiru dinqisiifachuu isii ibsitee jirti. Karaa misoomaan haalota biyya isii wajjin wal simuu filachuuf mirga qabdi kan jette Chaayinaan akkasumas giddu seentummaa alaa tokko malee biyyoonni lamaan imaammata misoomaa fi muuxannoo bulchiinsaa irratti qindoomina itti fufsiisuuf akkasuma kaayyoo waliigalaa haaromsa mirkaneessuuf walii galaniiru. Dabalataan biyyoonni lamaan waltajjiiwwan idil addunyaa kanneen akka gamtaa mootummootaa fi BRICS keessatti qindoominaan hojjetaa jiraachuu ibsaniiru. Gamalachuu dantaa waloo addunyaa kan biyyoota guddataa jiran keessatti ittisuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Marii siyaasaa haaraa ministeera jaalaa isaanii jidduutti dhuma bara kanaa irratti gaggeessuuf walii galanii. Haala wal fakkaatuun ibsi tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa baaseen walta'iinsa diinagdee Itoophiyaa fi Chaayinaa itti fufiinsaan guddataa jiraachuu fi daldalaa fi investimentii biyyoota lamaanii bal'inaan dabalaa jiraachuu ifoomseera. Kanaanis daldalli waliigalaa amma doolaara Ameerikaa biliyoona 13 ol gahu isaa ibsame. Kunis Chaayinaan akka michuu daldala guddaa Itoophiyaa ta'uun isaa mul'isaa jira.
Akkasumas gama bittaatiin Itoophiyaan Chaayinaa irraa bituu hanga baatii bitootessaa bara 2026 qofaatti doolaara biliyoona 1.57 kan gahe yoo ta'u, kunis kan waggaa darbeen yeroo wal fakkaatu wal bira qabame yoo ta'e ilaalamutti dhibbantaa 22 dabaluun isaa beeksiseera. Walitti bu'iinsi Suudaan biyyoota tokko keessatti tokko sadaffaa lammiilee biyyattii buqqaatiif saaxiluu IOM ibse. Walitti bu'iinsa Suudaan keessatti waggaa 3 darbanitti gaggeeffamaa jiru lammiilee biyyattii harka 3 keessaa harki tokko qe'ee isaa irraa akka buqqa'u taasisee jira. Bal'ina isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Walitti bu'iinsa Suudaan keessatti waggaa 3 darbanitti gaggeeffamaa jiru lammiilee biyyattii harka 3 keessaa harki tokko qe'ee isaa irraa akka buqqa'u taasisee jira. Addunyaa irratti rakkoo buqqa'iinsaa yeroo gabaabaa keessatti namoota hedduu saaxilee ta'eera jechuun dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM gabaaseera. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM gabaasa baaseen erga walitti bu'iinsi Eebila 15 2023 ka'ee as guyyoota 10 keessatti torbanitti jiddu galeessaan taateewwan buqqa'iinsa kakaasan 5 kan mudatan yoo ta'u, kunis hawaasa hedduu diiguun namoota miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Dhaabbatichi yeroo kana keessatti taateewwan buqqa'iinsa kakaasan 743 galmaaniiru. Isaan keessaa 527 walitti bu'iinsaan kan wal qabatan yoo ta'an 219 ammoo balaawwan uumamaa akka lolaa fi ibiddaan of keessaa qaba jechuun gabaaseera. Ragaa dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM walitti qabeen namoonni miliyoona 15 ol ta'an qe'ee isaanii irraa kan buqqa'an kan ibsu yoo ta'u, yeroo rakkoon kun sadarkaa olaanaa irra turetti namoonni miliyoona 11.58 Suudaan keessatti buqqaatota biyya keessaa ta'uun galmaaniiru. Namoonni miliyoona 4tti dhiyaatan ammoo daangaa ce'uun biyyoota ollaatti kan dhiyeessanii. Akka gabaasa dhaabbata godaantota idil addunyaatti walitti bu'iinsi ammaa kun waggoota 20 darban keessatti Suudaan keessatti buqqa'iinsa walitti qabame caalaa waggaa tokko keessatti dachaa 2 buqqiseera. Kunis addunyaa irraa buqqa'iinsa uummataa olaanaa yoo ta'u, Suudaan buqqaatota biyya keessaa addunyaa guutuutti argaman keessaa dhibbantaa 15 kan qabdu yoo ta'u, buqqaatota 7 keessaa tokko lammii Suudaan ture jechuun dhaabbatichi gabaaseera. Amooyyee Pooppee Daarektarii olaanaa dhaabbata godaantota idil addunyaa IOM akka jedhanitti waldhabdeen guyyoota 1,000 uummata Suudaan irratti miidhaa haalaan jabaa geessiseera. Hawaasni idil addunyaa tarkaanfii hatattamaa fi itti fufiinsa qabu fudhachuudhaan lammiilee nagaa eeguu, maatii buqqaan deeggaruu akkasumas haala nagaan deebi'uu fi dandamachuu uumuuf waamicha dhiyeessanii. Suudaan keessatti erga walitti bu'iinsi ka'ee as namoota buqqaan keessaa dhibbantaan 41 irra deebi'anii buqqa'uun isaanii rakkoon kun yeroo dheeraa akka fudhatu kan mul'isu ta'uu dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM hubachiiseera. Haa ta'u malee waggoota 2 booda sochii uummata deebisanii dhaabuu taasifameen lakkoofsi waliigala buqqaatota fulbaana 2025tti yeroo jalqabaaf gadi bu'uu isaa dhaabbatichi ibse. Iraan mormii gaggeeffamaa jiruuf USA himachuun xalayaa UN'tti barreessite. Mormii cimaa Iraanitti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee gaggeessaa olaanaan biyyattii Ayatollah Ali Khamenei USA himataniiru. Guutuu isaa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Mormii cimaa Iraanitti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee gaggeessaa olaanaan biyyattii Ayatollah Ali Khamenei USA himatanii. Mormitoota bulchiinsa isaanii mormuun magaalota Iraan raasaa jiranis Tiraamp gammachiisuuf biyya isaanii balleessu jechuun dubbii jabaan qeeqaniiru. Iraan xalayaa mana maree nageenyaa UN'tti barreessiteen bulchiinsi Tiraamp mormii gaggeeffamaa jiru gara jeequmsaatti akka jijjiiramu gochuuf yaalaa jiraachuu himachuun ibsite. USA mormii gaggeeffamu gara badii fi saamichaatti akka jijjiiramu godhaa jirti jedha xalayaan Iraan UN'if barreessite kuni. Tiraamp ammoo gama isaaniitiin Iraan rakkoo hamaatti jirti jedhu. Mormiin uummataa qaala'insa jireenyaan eegale torban 2 guutuuf jedhu kun waggoota hedduu booda mormii cimaa biyyattii keessatti uumamee fi bulchiinsa Ayatollah ifatti mormuun sirni gonfoo duraanii akka deebi'u gaafataa jiru. Gareewwan mirga namoomaaf falman akka ibsanitti hanga ammaa mormitoonni 48 fi qaamoleen nageenyaa 14 du'aniiru. Mormii kana hordofee intarneetiin guutummaa biyyattiitti adda citu mootummaan Iraan mirkaneesseera. Doonaald Tiraamp mormii Iraanitti gaggeeffamu ilaalchisee guyyaa kaleessaa jimaata yaada kennaniin bakka isaan bulchiinsa Ayatollah miidhu sirriitti rukunna jechuun USA'n dhimma Iraan keessa ni galti jechuun loltoota ergiti jechuu miti jedhaniiru. Uummanni magaalota tokko waan dhuunfate natti fakkaatan torbanoota dura hin ta'a jedhame waan yaadame miti jedhanii. Doonaald Tiraamp kamisa darbe ammoo yoo isaan uummata ajjeesuu jalqaban sirriitti haleellaa jechuun dubbataa kan turani. Ayatollah Khameneiin ammoo guyyaa kaleessaa ergaa karaa TV uummata biyyattiif dabarsanii namoonni hiriira bahan wambadeewwan Tiraamp gammachiisuuf biyya isaanii saamanidha jechuun qeeqa cimaan dubbataniiru. Hunduu beekuu kan qabu Rippaabilikiin Islaamaa dhiiga namoota kumaatamaan kan aangootti dhufe waan ta'eef akkuma salphaatti duubatti hin deebi'u jechuun dubbatan maanguddoon ganna 86 Ayatollah Ali Khamenei. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ambaasaadarri Iraan xalayaa mana maree UN'tiif barreessanii USA sodaachisuun hokkara uumuun akkasuma itti yaaddee nageenyi dadhabuun akka jiraatu jajjabeessuun dhimma keessoo Iraan keessa galaa jirti jechuun USA himatanii. Biyyoonni akka UK, Faransaay fi Jarman ibsa waloo baasanii tarkaanfii humnoonni nageenyaa Iraan namoota hiriira mormii bahan irratti fudhatan akka isaan yaaddesse ibsaniiru.
Aangawoonni uummata Iraan eeguuf akkasumas uummanni osoo hin sodaachifamin mirgi yaada isaa ibsachuu akka eeyyamaniif itti gaafatamummaa isaanii baachuu akka qaban kan ibsanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.